Farfataa Tafarii Mokonin yeroo ammaa kana haala yaaddisaa keessa jira. Hashumaan harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya har'a immoo odeeffannoo kan biraadhaan walitti deebinee jirra jechuudha. Odeeffannoon keenya irraa duraan sirbituu kan ture gara faarsaatti kan jijjiirrate Farfataa Tafarii Mokonin Phaawulos yeroo ammaa kana waa'ee toora Facebook irratti wiilcharii irra taa'ee kunis in darba kan jedhe gadhiisa irratti haala yaaddeessaa akkamii keessa jira kan jedhullee wantoota garaagaraa haala nageenya isaa fi maaltu isa mudatee maaltu immoo ta'aa jira amma immoo haalli fayyaa isaa kun maal keessa jira kan jedhullee wantoota garaagaraallee isinii qabannee dhufnee jirra. Egaa isinis chaanaalii keenya kana sabiskiraayib gochuun akkasumas illee laayikii fi sheerii immoo sooshaal miidiyaa qabdanitti gochuun namoota waa'ee faarfataa kanaaf illee yaaddaa jiranillee infoormeeshinii kana bukkee akka isaan geessisanillee isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabanneetti isin haa dabarsu. Egaa daawwattoota keenya akkuma Farfataan Tafarii Mokonin guyyaa har'aa toora Facebook isaa irratti maxxanseenii wantoota garaagaraallee namoonni dubbachaa jiru jechuudha. Keessumaayyuu karaa toora Facebook isaatti akka inni maxxanseenii kunis in darbaa jedhee wiilcharii irra taa'ee footoo gadhiise jechuudha. Footoo sun irratti egaa akkuma isin argitanii baay'ee nama dhukkubsatee fi keessumaayyuu deemuu kan hin dandeenye kan ta'edha jechuudha. Akka footoo sana irratti argitanii wiilcharii irra taa'ee kan jirutti. Egaa kana irratti ilaalsee namoonni hedduun illee yaada isaanii laachaa jiru jechuudha. Keessumaayyuu Farfataan yaada isaa shirii akka inni toora Facebook isaa irratti maxxanseenii akkas jedha. Yeroo ammaa kana Farfataa fi mishinariin Tafarii Mokonin Phaawulos dhukkubsatee jira. Gaaffiillee irratti kaa'ee jira. Tafariin addunyaa sirbaa keessaa gara gooftaa dhufee asittis dhuga baatii wangeelaan tajaajilaa ture. Har'a ganama kunoo bifa suuraa isaa wiilcharii irra taa'ee jiru sanaan kunis in darbaa jecha jedhu karaa fuula feesbuukii isaa maxxansee tureera. Piliis Waaqayyo haa kadhannuuf nama kana. Dhugaa dubbachuuf nama kana hundi keessan sirriitti ni beektu. Lafa ka'umsa isaa fi amma irra jiru yeroo baay'ee namoota dhugichaaf dhugaa bahan irratti mudannoo fi dhiphina hamaatu isaan mudata. Egaa Waaqayyoon gara kee haa goru fayyii haadha koo jechuun illee innis illee karaa yaada isaa karaa toora feesbuukii kennee jira jechuudha. Kana malees immoo Farfataan Tafariin kun egaa kanaan dura uummata bukkeetti sirba garaagaraa baasaa ture jechuudha. Sirba kanaan immoo nagaa jedheellee karaa faarfannaatti dhufee tajaajila garaagaraallee karaarras deemee waldaa keessattis illee tajaajila hedduu wangeela lallabaan karaarra naanna'ee lafa dheeraa deemeellee wangeela tajaajilaa kan turedha jechuudha. Egaa achi keessatti illee arrabsoon garaagaraa ture isa keessa darbeellee inni Waaqayyoon tajaajiluu Waaqayyoon waaqeffachuu irratti harka isaa kennate jechuudha. Egaa yeroo ammaa kana immoo dhukkubaan qabamee wiilcharii irra taa'ee argama jechuudha. Akkuma footoo sana irratti argitan egaa dhukkubni isaa kun wantoota deemsisuu akka inni isa hin dandeenyedha jechuudha. Akkuma argaa jirtanii wiilcharii irra kan taa'ee fi deemuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu wiilcharii irra taa'ee argama jechuudha. Egaa isinis illee hunda keessaniiyyuu Waaqayyoon kadhadhaa fi nuuf fayyisuu isiniin jennaa. Egaa infoormeeshinii kan biraan immoo qabannee isiniif deebina. Egaa isinis illee hamma dhuma qophii keenyaatti waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha. Warroonni chaanaalii keenya kanaaf immoo haaraa taatanii akkuma beekamu chaanaalii keenya kana immoo sabiskiraayib gochuun nama hundaa illee shineer godhaa laayik godhaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya viidiyoon har'a qabannee dhufne immoo kana ture. Amma dhuma qophii keenyaatti waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha. Viidiyoo kan biraan amma walitti deebinutti immoo gama kiyyaan nagaatti.